Ani maqaan koo Solomoon Subbuuqaan jedhama. Kutaa macaafa qulqulluu keessa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 5 kaasee nan dubbisa. Namichi waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesus yommus namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa hammana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee isa hin gaafate. Namichi dhukkubsataan sun Gooftaa, bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusuu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu ani itti rakkadhu namni biraan na dura keessa lixaa jedhe deebiseef. Yesus immoo ka'i siree kee fudhadhuutii adeemii ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achii adeeme. Guyyaan namichi kun fayye guyyaa Sanbataa ture. Ameen. Gooftaa Yesus Kiristoos galanni ulfinni siif haa ta'u. Akka nuyi dubbii kee hubannuuf gurra keenya qalbii keenya nu bantee sanyii jiraatoo gootee waan waamteef sin galateeffadhaa. Maqaan kee olaa jiru. Yeroo kana akka nuyi beennuuf akka nuyi tilmaamuu dandeenyu gararraatti waan haaraa gochuu akka ati dandeessu ani beeka. Maqaa Yesus Kiristoosiin waaqarraa mul'adhu. Sammuu keenya jireenya keenya isa dhageenye taanee akka jiraannuuf hooggansa isaa fudhadhu. Maqaa Yesus Kiristoosiin ameen. Egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 kana keessatti kan isin argitan seenaa namoota sadii argitu. Seenaa namoota sadii kana keessaa inni tokko namicha waggaa 38 ciisee, inni lammataa luboota, inni sadaffaan Yesus. Kutaa kana irratti kan isin argitan lakkoofsa tokko irraa kaatanii yoo ilaaltan Yesus Kiristoos guyyaan itti ayyaanni warra Yihuudootaa ayyaaneffamu yeroon itti isaan ayyaaneffatan waan ga'eef jedha. Waan ga'eef jedha. Gara mandaraa Yerusaalemitti ol ba'e jedha. Gaafa inni ol ba'u afaan Ibraayistiitiin bishaan Beetazaattaa jedhamu tokkotu jira ture jedha dubbiin Gooftaa. Bishaan kana bukkee godoo balbala 5 qabutu ijaaramee jira. Godoo sana keessaa inni tokko isa namicha waggaa 38 ciise kana qabatee taa'udha. Kanaaf ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti bishaan kana dhaqee raasa. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti dhaqee bishaan kana raasuudhaan humnatti dabala. Bishaan kanatti namni raafamu bishaanichaa dursa argee keessa lixu. Miillan qabu yoo ta'e miillatu biqila. Harkan qabu yoo ta'e harkatu biqila. Waanuma barbaaduudhaaf gara laga sanaatti argame hundumaa fudhata. Garuu fayyuudhaaf seenuudhaaf maal ta'uu qaba jedhaa? Arguu qaba jedha. Erga argee booda maal ta'uu qaba? Socho'uu qaba. Socho'uu qaba. Yoo nama socho'uu hin dandeenye ta'e namni isa sochoosuu qaba. Namni keessa isa buusu jiraachuu qaba. Jalqaba hin argita. Erga argitee booddee immoo hin lixxa. Haaleluyyaa. Kanaaf kutaa kana irratti kan isin dhibu namichi kun inni waggaa 38 laga ciise kun fira dhaqee lagatti sagatu argateera. Raafamu bishaanichaa yooma argeeyyuu ofii isaatii keessa lixuuf humna hin qabu. Namaan keessa na buusaa jechuuf nama hin qabu. Kanaaf namichi kun maal godhe jettan kana hundumaa waan hin qabneef yeroo isatti fudhate, yeroo turtii isatti fudhate. Inni kaan dhaqee waggaatti fayyee ba'a, inni kaan dhaqee ji'atti fayyee ba'a. Yeroo yerootti waan jedhuuf sayitiin isaa beekamaa miti. Haaleluyyaa. Namichi kun nama waan hin qabneef hin ciise godoo qabate. Carraan isaas danqamaadha. Carraa dhalootaas hin danqe. Isa silaa keessa ciise fayyuu danda'us hin danqee ofiis keessa ciise hin fayyin. Sababiin isaa iyyuu keessa rafuudhaan utuu hin taane arganii lixuudhaan fayyama. Haaleluyyaa. Nama kana waan hin qabneef namichi kun akka guyyaa keessaa guyyaa tokko yeroo keessa haaleluyyaa ergaan qabaanisiif as qabi lafa jirtu ta'e sagalee kana akka dhageessan ofirratti dubbadhu. Yeroo keessaa yeroo sii fuudhama jedhinaan jedhe Waaqayyoon koo. Haaleluyyaa. Yeroo keessaa yerootu sii fuudhama. Yerootu itti sii ga'a. Yerootu itti sii ga'a. Rakkina keetti yerootu ga'a. Ofirkaa dhabuu keetti yerootu ga'a. Yerootu itti ga'a. Haalli hundinuu yeroodha. Yeroon murteessaadha. Ifaaf dukkana gargar baasa yeroodha. Namicha kana laga sana kan teessise yeroodha. Haaleluyyaa.
Namichi amma sin argitan kutaa kana irratti isi waa'ee isaa beektaniif dubbisaa turtan kun garuu yeroodhaan hidhamee taa'e. Tokko namichi kun yeroodhaan hidhame. Lama namichi kun humna hin qabu isaan hidhamee taa'e. Sadii namichi kun nama hin qabu hidhamee taa'e laga sana. Haleluuyaa. Kanaaf namichi kun maal godhe yoo jettan? Namichi kun maal godhe yoo jettan? Hin ciisee jedha dubbiin gooftaa. Baay'ee ciisurra humiti. Namni ciisu hin deemu, namni ciisu irra fechuu miti ciisu jechuun. Akka irra hin jenneef hin dhagaa dubbachuu danda'a. Ka'uudhaaf garuu humna hin qabu. Galgala kana garuu ergaan qaba waa'ee keef yeroo kanaa kaatee lafa deemsa dhaabdee kaasee deemsa kan itti si fufsiisu sagaleen iddoo ofiisii waaqayyoodhaa dhufeera. Haleluuyaa. Namichi kun yakkee Yesuus dhaqeetti beekeedhe. Namichi waggaa 38 laga ciise kana bira geetu fayyuu barbaaddaa hiidhe. Hin barbaaddaa fayyee. Wallaba gaafachiisaa kun nama waggaa 38 ciise mini namni daqiiqaa 8 ciise iyyuu ka'ee adeemuu ni barbaada. Fayyuu barbaaddaa hidhee gaaffii dhiyeesseef Yesuus maaliif yoo jettan fedhii irratti hojjeta Yesuus koo. Fayyuu barbaaddaa hin gaafate. Erga gaafate booda keedhe namichi eeyyee garuu kan jedhu himattaanee dhufee. Ani jedhe fayyuudhaaf jedhee jennaan tokko humna hin qabu jedhe. Lama nama hin qabu jedhe. Yoo argitanitti ta'e. Kanaafuu jedhe fayyuudhaaf danqameedha. Yesuus aboo waaqayyummaa qabaachuu isaa hin barre namichi maaliif yoo jettan namichi sun yeroo beekumsaan qabu yeroo ciisuuti yeroon isaa. Akka jedhe Yesuus ilaamee jennaan kai siree kee fudhadhu adeemee maaliif yoo jettan sababi namichi kun dhiyeesse gaadha waaqa Yesuus Kiristoosiif gaadha. Maaliif namichi kun fayyina hin barbaada moo hin barbaada. Fayyuuf immoo maal ta'u arguu qaba. Arguudhaaf erga argee lixuu qaba. Kana hundumaaf immoo namichi kun nama sin qabu humna sin qabu maal ta'uu qaba ree? Isa danda'u Yesuus Kiristoos umurii dargaggummaa kee waan jiruuf yeroo bishaanichi raafamu garaanaa laafee keessa na buusaa laata jedhee yaadeeti. Kan inni dhiyeesse. Sababi inni dhiyeesse kun gaadha. Yeroo tokko akkas jedhanii nu barsiisaas turan barataa guddan. Namittiin kun dhibooftuudha jedhaa turan. Akkasittis barataa turre. Namichi kun garuu dhibooftu miti. Namicha kana haalatu qabe yerootu qabe. Utuu inni dhibooftuudha ta'e Yesuus maal jedha ture? Namicha nan afaan kee qabadhu jedha. Ati hin taaneedhaan afaan kee qabadhu deebiin kun sirrii miti jedha ture. Hin jenne garuu Yesuus haleluuyaa. Maal namicha jennaan harreedhe karaa ati barte sana mini jedhe. Karaa ati amaleeffatte sana mini jedhe. Karaa ati kaleessa shaakalte sana mini jedhe. Karaa haaraan tokko banameere. Karaa sanaan immoo jennaan laga kanaa kaatee. Ameen. Yesuus Kiristoos gooftaa ergaan qabasiif barattee milkaa'uu dhabuu dandeessa. Hojjettee milkaa'uu dhabuu dandeessa. Yaaltee fira kee abdattee milkaa'uu dhabuu dandeessa. Ergaan qaba waa'ee kee. Karaa baratte si dide yoo ta'e karaa amante kana waaqayyo balbala mini balbaloota sirraa bana har'aa. Akka jedhe namichi ilaamee jennaan ka'uu nan danda'a. Liqi afaan Yesuus keessaa dubbii kai jedhu kana gaafa dhaga'u namichi sun fayye. Anaan kan na ajaa'ibu kutaa kanarraa fayyina namichaa miti. Namicha kana Yesuus Kiristoos wantoota gurguddaa afur hojjechiise. Maal godhe yoo jettan na dinqifachiisa kutaa kana gaafa yaadu. Hafuura gooftaan naa kenne gaafa yaadu na dinqifadha. Namicha waggaa 38 siree irra ciiseen humna siree kaleessa si baachaa ture baachuu danda'uu argatteetta kayyee. Haleluuyaa. Humna siree sana baachuu danda'u jin fayyise. Isa kan biraa Yesuus Kiristoos namicha kana maal godhe yoo jettan isa kan biraa namicha kanaaf maal godhe yoo jettan Yesuus isa kan biraa namicha kanaaf maal godhe yoo jettan Yesuus fayyina biyya wal gaafachiisu fayyise. Maaliif yoo jettan namichi kun gaafa laga ture hoomaan qabu sireensaa baala uleetaasaati. Sireensaa abbaa oolmaasaati. Sireesaa kanatu maammila isaati. Sireesaa kanatu miiltoo. Kanaaf maal godhe jettan siree kana baachuu dandeesse. Si baachaa ture baachuu dandeesse fuudhii kayyee. Achi bahee gaafa laga sanaa ka'u namichi kun akka gooftaan kai siree kana fudhadhuuti adeemee gara manaatti galie. Kanatti tolu namichi kun nama hin beekne nama fira hin beekne nama mana hin qabne ilaalcha isaa fayyise.
isa jalqabaa ilaalcha namicha kanaa fayyisee namatti dabale gooftaan. Inni sadaffaan maal godhe jettan fayyina inni fayye kana safarri wal hirkaa fuudhee akka gaafatu godhe. Nama kaleessa eessa jiraasaa hin beekne akkamittiin ati fayyitee ati isa waggaa 38 laga ciise miniyoo ati akkamitti fayyitee siree sanbataan baachuun maalinni jedhanii wal gaafatan. Fayyina nama wal gaafachiisuu danda'u fayyise isa sadaffaa. Inni arfaffaan kutaa kana irratti maal dinqifattaa yoonaan jettan kanan dinqifadhu tokkoon qabu. Siree sana namitti kanatti fannisee gadhiisuunsaa inni si oole ana, inni si fayyise ana. Yeroo kamiyyuu yoo barrisii darbe, yoo humna godhatte, yoo namatti dabalamte, sireen kanaa yaadadhu sireen kun mallattoo yaadannoo kootiif keetiiti jedhee siidaa seenaa godhe siree sana gooftaan. Haleluuyaa. Namichi kun gaafa sokkuu kaasee akka hin sokke. Eenyuun siree kana baadhu siin jedhee jedhanii ilaameen siree kana baadhu naan jedhee jennaan isa na fayyiseedha isa gaafadhaa. Eenyuun anoon beeku. Sirii galee isa booddee Yesuus Kiristoos gara mandaraa yookaan gara mana qulqullummaatti ol seene. Mana qulqullummaatti ol seene namitti mana qulqullummaa keessatti argee ilaamee jedhee jennaan kanarree kana kan caalu akkasitti hin dhufneef lammaffaa deebitee cubbuun hojjetin jedhe. Haleluuyaa. Cubbuun hojjetin akeekkachiisa laateef kana hundumaa maaltu godha jettan yerootu godhaa jiru. Ergaan qabaani mata dureen irratti dubbadhu jalqaba dubbadheera. Yerootu siiga yeroo keessaa yeroon sii fuudhama. Haleluuyaa. Akka jedhee gaafa inni qajeelcha kennuuf Yesuus Kiristoos ilaamee jennaan inni na fayyise isa kana jedhee basaasa kennu hin basaase dhaqee attamitti akkas gootaa jedhanii ilaamee jennaan abbaan koo inni waaqarraa ammayyuu hojiirra jira anis hojjechuuttan jira jettee amma immoo waaqayyo wajjin waaqatti of qixxeessite jedhanii waaqatti of qixxeessite akkamitti akkas ta'a gaafa isaan jedhe dhaqqee jedhe isimmee jedhe haleluuyaa isimmee akka waan seera keessaa jireenyi isinii argamutti seera Musee kee akkasitti yaaddu. Isin seera Musees kabajjanii hin jiraanne utuu seera Musee kabajjanii jiraattaniittu ta'e jedhe dhuma boqonnaa kanarratti waa'ee koo Museen achi keessatti dubbateera ture jedhe. Isa sin dhageenyeedha. Ana waaqayyoon immoo isin nattanii ijaan hin argineedha. Ana isa biraa dhufe immoo jedhe hin kabajne jedha lakkoofsa meeqa irratti yoo jettan lakkoofsa 43 kaaftanii yoo ilaaltan hin barreessin jedhaan hin argine jedha. Hin argine jedhaan. Haleluuyaa. Akkas jechuun maal jechuudha? Seeras eegaan jirtanii anatti isa manaan jirtanii jechuudha. Egaa waan tokkoon isinii dhaaman. Jennaan ana miti kan isinitti faradu jennaan Musee inni isin abdattan irraa kun guyyaa tokko isinitti hin faradaye. Haleluuyaa. Isumatu isin irratti jedhe dhugaa ba'aa jedheen maqaan isaa ulfaatu. Namicha kana gooftaan akkas godhe maal godhaa jira yoo jettan warra Yihuudootaatti ittiin lallaba isaa jalqabuuf jedheeti. Namicha kana fayyisuu Yesuus Kiristoos lallaba baneef carraa balbalaa baneef carraa lallabuu isaatii saffisiise. Warra Yihuudootaatti lallaba isaa lallabee isaanitti eenyummaa waaqayyoo itti himee ani hojii sana ergee hojjechuun dhufe jedhee eessaa akka ergame itti himee waaqayyo bara keessan jiruu keessan jireenya keessan eebbisu. Ani ergaan ani har'a qabu yeroo keessaa yeroon sii fuudhama yeroon itti sii ga'eera. Yerooma keessaa sayitii 24 qabna yoo ta'e sayitii 24 keessaa yeroo nu itti duunu yeroo nu itti kabajamnu guyyaa tokko keessa sayitii 24tu jira. Sayitii 24 keessa daqiiqaan akkuma kana jira. Daqiiqaa keessa sekendii jira. Yeroo keessaa garuu yeroon siif fuudhamu sanyii sirrattan dubbadha humna dhiiga Yesuusii yeroon siif ga'u. Lafuma teessu taa'e laphee kee irraa harka kaa'u ergaan qaba amma humna du'ee du'aa ka'u Yesuus Kiristoos yeroo siif ga'u. Isa baratteen si dida yoo ta'e isa amanteen si dida yoo ta'e isa abdatteen si dida yoo ta'e yeroo kanaa jalqabee humna du'ee du'aa ka'u Kiristoos Yesuus rakkina keetti yeroo siif ga'u isa amanteen barri baranaa siif mul'atu. Guyyaan siif ga'u guyyaan itti siif ga'u rakkina keetti humna du'ee du'aa ka'u Kiristoos Yesuusiin ajajeeraa ta'eeraa maqaa Yesuusiin. Ameen. Agartuu koo dukkanaa fi fatii bakkalcha fayyina kootii matii
waliteenyu namararu warkeena fayyarne anu bangu